Abifti uummanni guma walirraa baasu yoom gattaa akkuma anarti heerumeen gurbichi dhagayina fakkaate dhaqe Hararge. Maali garuu qoy dubbiin kun naafuu hin galle. Maani yaani Harargee fi Arsii Harargee fi Arsii. Wallahi guma walirraa baasaa irraa bifti eenyu fuudhee eenyu dhiisa. Kan kee garuu gumaan waanuma xiiqii wayitiin baame wayii fakkaata kan kee kun. Kan kee irratti baay'ee kiyya dhageette. Wayii yaaddu wallahi laati. Madiina silaalaa jirti wallahi. Maduma isistu. Inshallah gaa'ela keessa illee nu haa ga'u. Baga jaarramtanii inshallah rabbiin itti isinaa ga'u. Yaa. Maashaallah jedha uummanni as jala jirtan. Maashaallah dhaa sargi kiyaari hinafina ka kiyaari hiyyaasitti na fakkaate. Mucaatti fuudhuu qabna intalli bareedduudha itti fuuna. Waan afamu miti barkeessan lamaanuu. Dhugaa rabbi keessattuu kiyaari irraa waan afanii miti miskiina rabbi haa fuudhee adabatee taa'u gurbichi. Baxabbatee. Engadda bareedaa sagantaa qubeellaatan immoo sargii seebar. Kamiin? Kan kiyaarka. Gaafa sanbettanii kaa'edhatee mucaan. Intalli bee warra jaarsa kiyyaati lubbuu. Akkam warra jaarsa kiyyaa jechuun. Ganda tokko guma walirraa baasanii barakkatii qoosatti ilaalaartaa? Anchi yaani bakka waan ajaa'ibaatu Dubai keessatti deemamaa jira jechuudha. Akka dur rakkoo walii kennan jedhan takka rakkoo haarakkaatu maledhanii abaaranii intala yoo kenna intala isaanii walii qayyaran sana agarteemi? Eeywa. Akkasi ana Harargeena kennee akka aadaa Arsiitti kiyyaari isaan irraa fudhate. Maashaallah. Bareeduma yaani gabbara mina walii kaffaltan moo akkasumatti walii deemtan? Kafalamu gabbarri. Wal qayyarree hin kafalan. Wal qayyartan eeywa. Dhageessanii Oromooti dhiironni as jala jirtanillee. Obboleetti gaarii yoo qabaatan obboleetti keessa isaan kennitanii fuudhuu dandeettan. Yaa bareeddu tiyya kan gidi jaarsa kan kee jabeeffadhu jaarsi kan kee nama gaarii fakkaataan dubbatulleedha akka dhiira tokko wixin jedhu. Wixin jedhu dhugaa. Wallahi. Akkasi. Wallahi billahi. Miliqee bicha akka jaarsa keetii gabbayyaa kanaan goon garuu hin qabaa godhe bejabeessee qaba. Laa durbi Arsii hin qabatti. Atillee ni qabatta. Beektaa gara Dubaay kanatti hatu jedhanii anaanuu hatte jedhaananii waan jalaa fudhatanii jedhama kun kaameraan tokko makiina keessa hidhee jira. Mana kana kaamera jira. Si isayyuu shufeera jaarsi kee? Shufeeraa fi malee. Amma kakkee jechuun rakaa lama guyyaatti salaatu nama. Maalitti akka inni olee galu maali quba qabatteeti lafeeti? Shufeera maaliiti? Shufeera makiinaati makiinaa isaa oofata. Makiinaa nama fe'aa jechuudha. Nama fe'u lubbuu. Jaarsi kiyya ijoollee biiroo qaba biiroo irraa ijoollee galcha dalagaa. Okay. Makiinaa kame ifiiti jechuudha. Makiina masaa kanaan ijoollee kana dalaganii geessa bakka dalagaatti hin deema. Yaani makiinaa hunduun qaba bar biyya kana keessa namni makiinaa hundumtuun qaba. Qallaaliidha makiinaan biyya kanatti. Yaa bibti guyyaan laylillee salaatii rakaa lamallee salaatii tuni waan jabduudha beektee inni nama deddeebisu kun. Kuni beektaani amma kun fayyaa nagahaa waa ijoolleen waan waa gataniif araf abaayaa fagatatanii deemanii dhugaa rabbi hidde kun qalbii na xaraxartee nan kaameraa achi keessa hidhee dhiise anam. Kaameraadhaan eeggachuun kan kee waan gaariidha yaani haga qalbii kan kee waswaasaa oolu kaameraa kan kee achi ol kaa'uun kan kee bareeda. Osoo kaameraa miti osoo makiina keessaa miti ta'ee jechuun waajjiratti illee hiite abadan Dubaay warra Dubaay jalaa miliqu inshallah yoo rabbiin nama baase malee. Tuni kaayoo akkana taate du'aayiidhuma rabbiitti kadhachuu malee wanni eegumsaan bahu tokko illee hin jiru. Subii ka'ee rakaa lama salaatee kadhadhaa qoy. Si laafataa jira miti amma salaanni faa erga heerumte. Amma habibti ani dura qaata heerumelleedha erga heerume ani
Waa hunda isaanii singilummaa rabaaneeti daariidhaa mana keessa oollaa. Marii jaarsaa malee gadi hin baanu. Suuqa dhaqanii hayyamsiisanii suuqii dhaqanii. Waan kalasaati guutummaan guutuutti karaa rabbii kan kee deebiteerta waan ta'eef yoo kadhatte illee rabbiin osuma si dhagaa. Daftee du'aayin tantee ol fuudhamti. Afuufichi tokko. Ishiin si bira jirtu tun maali si taate? Hiriyaateeti? Shumayyuu naman dhokko shumayyuu naman akkanatti bira teessee yeroo dubbattu warri dubbatu. Jadeka. Ofii beektu taaree lubbiyya warri harargee kun dafanii dheebotan jaalalli takka isaan qabeenyaan yaani gara biraa dafanii midhatanii si galee. Dhugaadha sama wayyaa rabbi. Akkas. Ammallee sillee rabbi harargee mattaa deebisu akka dumaashii si Habibti ustaaz bayaanis obboleessa qaba jedhanii ni minxala. Deeruun feeta? Inxala badhaasitti. Dhugaa infuutiin jedha inni heerumtii. Hin heerumtii kun gaafataatti lafeessi harargee manna galchii jetti ana majaarsi kiyya obboleessan qabu. Eenyutti akka gurguru gira naggaleera nama. Kalas waa takka hin shakkin jedhin ni finnaafi obboleessi ustaazaallee nama jira. Maqaan dhufa obboleessisa. Sheeka ta'uu qabda. Shaarbii midhaamina kanneen sirreeffachuu. Shaarbaatti qaxxalu. Akkuma jiraadha. Harargee si cinqitu akka maaliif harargee galee araba kan? Garuu shamarran arsii irra hedduun arargee maali yaari mistirri isaa maali? Maa arfi waan keessa arganiira waaqa isaaniiti anoola. Maali jettaa ta'eetiif Amma ani jechuun ka ani bariyoonnaadha bara osuma waan gaarii argate namaaf illee ni waa. Dhugaadha. Amma ishiin gaarummaa jaarsa ishee waas baatee himte Habibti koo rakkoodha jechuun jirti mee qo'isuutuma jennee dubbanna. Mishkila waatu jira. Koo wayi bareeddu keenya maashaallah. Thank you galatooma taphannee. Galatoomii Habibti siyyaasillee. Anchi follow walirraa qabnaaniifati. Ani qaada follow si godhe kan keen beekne malee. Kunaan si deebisee jira. Jaalalli yoo jiraate. Inni akkasii dumaashii taana ammallee kottu ishii kama biraa bareedaa isaa laali kottu. Michi giraallee ni kaarabbiitiin fuunaan ni kaarabbiitiin hinnaaya. Lukumaan dhufee barbaadudha moo onlaayinii dhumaan? Asumaan barbaadin dhabamu. Onlaayinii dhumaan. Kaguma bayaan baasuu fedheen dhabamu. Maal barbaadde? Harargicha. Dhugaadha. Ingirii amma egaa kaayoo jiraatan. Numa dhaga'ama miti sagaleen keenya. Numa jiraata garuu sagaleen keenya illee numa dhaga'ama. Ima dhaga'ama yaani harargee amma garuu harargee baatee ebade harargee seentee naan dhageettere qiyaama rabbiitti gad dhaabata. Nan galchanii osoo namni tokko yaada. Morma sirraa kutanii. Wallahi xoorinna si bada dhaabata. Guyyaa tokko karaa harargee dhufaan jira jedhee istoorii wayii goona nutti dhufte taanaan reeffa keetu asii deebi'e asii akkana taa'an akkas taata natti dhaadatanii Habibti daandiirraa ol deebi'e. No wallahi lagizee malee maasii godha Habibti mirga keeti abbaa feeti hiitti abbaa feeti heerumu. Waa ati dhugoota bililik dhungoo. Garuu dhugaa rabbi ati jiraadhu ammallee fiqirii akkana qabsiista taanaan dhiiru. Nageenya uummataatiif gaariin ta'uu wallee. Qiyaamaa dhiyaatee bakka akkas tanan himma. Ati wallahi dhugumatti arsii wayii tokko caqabdee akkana nuun boochiftu. Suwaan hin oolle karoorra jira laalama daandiitti galafachaa jira. Wallahi tokkocha sirra baasii boochisi haaboo. Warri arsii kun beektaa yoo bu'anis keessoo dhuma ofiitti bo'u malee ol hin baanidha. Ol hin baafatanii mushkila wallaa danda'anii hin baafatanii. Hin baafatan keessoo. Habibti dhiirasi takkatti bo'u argiteetta?
والله مبوني أبدا. lakkoofsa tokko tuqadhu doftor ol si galcha yaani wannaadha wallahi yaani jaalalan nama boochisa jaalalanuu banne bar wallahi jaalalli badaadha yoo se barbaadan. ingahan eeban meeqa kamtu miidhamee dhuffateera dhugaa itti Yaa akkasidha. ingahan yoo soosaan Bareedduu akkam jirtu